Har'i Jimaataa Adoolessa 3, 2026 Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa kana waliin ani Irbuu Dhugaati. Aanaa Fantaallee fi Boosatti keessatti sabni Bicuun Argobbaa deeggarsa murna faashistii PP'n daangaa Oromiyaa seenuun loowwan uummata Oromoo baay'inaan 36 ta'an saamuun dhaga'ame. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee fi Boosatti keessatti sabni Bicuun Argobbaa hidhattoota bilxiginnaan deeggaraman daangaa qaxxaamuruun loon tikfatee bultoota Oromoo 36 saamuu isaanii jiraattonni Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Uummatni Oromoo dinagdeen akka hin guddanneef saamicha bifa garaagaraa maqaa buusaa gonofaa, nyaata waraanaa, fannoo diimaa, inshuraansii fayyaa fi kanneen biroo tarreessuun fayyadamummaa uummataa malee kaabinee fi hidhattoonni wal ta'uun irraa guuranii jireenya gadadootti kan uummata galchan yoo ta'u, akkasumas maqaa kooridarii jedhuun mana uummataa diiguun magaalaa keessatti ifa qofa ibsanii ofii ammoo garaa guuttatanii uummata gabuu bulchaa kan jiran gareen saamicha aadaa taasifate bilxiginnaan kanaan dabni isaanii osoo goolaba hin arganne naannolee Oromiyaa ta'an kallattii maraan hidhachiisuun qe'ee Oromtichaa mancaasuun araddaa ulfoo saba guddaa golgoleessuu irratti argamu. Haaluma kanaan tibbana saba Bicuu Argobbaa hidhachiisuun irra deddeebiin loowwan horsiisee bultootaa saamsisaa jiraachuu jiraattonni aanaalee lamaanii horsiisee bultoota ta'an irra deddeebiin ONM'f himaa turaniiru. Bifuma kanaan guyyaa kaleessaa Adoolessa 2 aanaa Boosatti ganda Borcata Tulluu Diimtuu bakka addaa Borcata jedhamutti galgala naannoo sa'aatii 11 yeroo loowwan gara moonaatti galan karaatti dhokatanii eeguun afaan qawweetti dhimma ba'anii uummata Oromoo meeshaa maleessa horsiisee bultoota 2 jalaa loowwan saamanii deemuun himameera. Horsiisee bultoonni saamaman kunneen maqaan isaanii Obbo Jiloo Funyee jalaa loowwan 27 akkasumas Obbo Boruu Waaqayyoo jalaa loowwan 9 walumaa galatti loowwan 36 jalaa saamuu isaanii jiraattonni gandichaa ONM'f addeessaniiru. Akka jiraattonni dubbisne tokko tokko ibsanitti sabni Bicuu Argobbaa kunneen deeggarsa murna maafiyaa PP'n saamicha daangaa darbe raawwachaa turuu fi jiraachuu eeruun uffata bifa gurraachaa qophiilee waraanaa waliin guutamee fi akka jirus kaasuun aanaa Hareertii irraa bobba'uun daangaa qaxxaamuranii seenanii daba raawwachuun bashaadanii jiraatu jedhu. Qaamni yakka raawwatameef tarkaanfii fudhatu akka hin jirree fi qaamni jira jedhamu ammoo michuu isaanii ta'uun diinummaa uummata Oromoof qabu mul'isuu irratti argama jechuun jiraattonni dabaluun miira gaddaan dubbatu. Yoo fedhan xiqqaa fi guddaa nama keenya ajjeesanii dhiichisu fedhan ammoo qabeenyaa dafqa barootaaf cobeen dhufe galgala tokkotti daaraa godhanii deemu jedhu. Gareen maqaa Oromootiin daldalaa uummata Oromoo gandaa fi kutaan qooduuf qarriffaa qaratu bilxiginnaan Amhaara, Somaalee, Sidaamaa, Gumuz, Argobbaa fi gariin harka lafa jalaan hidhachiisuun akka waliigalaatti gaaga'amni lubbuu namaa fi qabeenyaa Oromoo irra ga'e waan laayyootti dubbii afaanii qofaan seeneffamee dhumu miti. Kana hafe seenaaf ol haa taa'u jenna. Gabaasni sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kan ga'ammaa ture. Qophiilee Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa tamsa'an biroo waliin turtii gaarii qabaadha.